Haaya akkam jirtu daawwattoota keenya nagaan isiniif haa baay'atu. Isiniin jecha har'as immoo deebi'ee dhufeen jira. Chaanala kanaaf haaraa kan taatan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa, viidiyoo keenya immoo laayik gochuu hin dagatinaa jecha. Har'as egaa wanti haaraan qabadhee isiniif dhufee yerootti infoormeeshinii gabaa biyya keessaa baruun keessan dirqama. Sababni isaa fakkeenyaaf fi maatii keessan sapiraayisii gochuu yoo barbaaddanii wantoota biyya keessaa meeshaa isaa ta'uu wanta nyaatamu meeqa jettanii nama gaafachuurra yeroon tole waan ta'eef yuutuubii irraa ilaaltanii jechuudha. Isa dhugaa ta'e isaa gatii wantoota tokko baruun biyya alaa teessanii hin danda'aman isiniin jedha. Har'agaa barbaree qanaxxasaa jira. Barbaree kana gatii isaan isinitti himaa. Akkasuma barbaree kanarratti muudannoo waan na mudateen qaba. Muudannoo kanas isinitti nima gidduudhaani. Egaa viidiyoo kana haga dhumaa daawwadhaa. Hojiilee kottaa na gargaara isiniin jedha. Inni kabraa jechuudha. Namoonni baay'een yeroo ani meeshaalee viidiyoo gallakkisaa jiru lakkoofsa fi naannoo kee nuu maxxansii nutti himii jettanii baay'een keessan dubbattu. Garuu namoonni haaraa gara chaanaalee kanaatti dabalamtanii yoo jiraattanii fi isiniif himaa. Namoonni garuu maamiluma koo taatanii guyyaa gara guyyaatti viidiyoo kootu hordoftanuyyuu lakkoofsa koo dhabdan yookiin bakka ani jiraadhu kana amma ammaatti hin dhageenye viidiyoo haga dhumaatti ilaalaa hin jirtanii. Ani yeroo hundayyuu lakkoofsa koo nan dubbadha, viidiyoo keessattis nan dubbadha, maxxansees beeka. Haa ta'u malee hedduun keessanii yeroo inni viidiyoo maxxansuu nu barreessi lakkoofsa kee jalatti waan jettaniif lakkoofsa koo immoo tokkoon isiniif yoon barreesse yuutuubii irratti illee seera maleedha jechuudha, si qaxxa'uu danda'a. Haa ta'u malee afaanis dubbachaa jira. Viidiyoodhuma isin har'a kaleessa waa'ee meeshaa hojjedhe keessatti kan na gaafattanii dhuma irratti viidiyoo sana haga dhumaatti isin hin daawwanne malee dhuma irratti lakkoofsa bilbila koo maxxanseen ture. Hundaafuu namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan buna, barbaree, zayitii, sukkaara waan barbaadan ajajattanii maatii keessan sapiraayisii gochuu barbaadan illee na dubbisaa. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 9616779 53 jechuudha. Waasaap birraan na dubbisaa isiniin jedha. Tole gara barbaree guyyaa har'aatti immoo yoon darbu barbaree yeroo kana waqtii isaatii bahaa jira jedhama afaan namootaatiin. Garuu immoo wuddiidha. Wuddiin bite jechuudha barbaree kana. Barbareen kun naannoo kiiloo 4ti. Hin qannasaa hin dabala jedhama gidduu kana. Garuu akka namoonni odeessanitti immoo wuddiidha guyyaa har'aa kana. Kiiloon tokko yeroo ammaa kana aandanyaansaa barbareen bahe jedhu garuu barbareen bahe waqtii isaatii jedhu yeroo kana bahe jedhu garuu waanuma inni bahe isaa hin argine garuu wuddiidha. Osoo waan baheeti fakkeenyaaf kiiloon illee naannoo 400-500 yoo rakase ta'a. Garuu immoo akka namni yaade sana miti barbarichi baay'ee wuddiidha. 720 tokkoffaasaa 720 lammaffaasaa 650 jechuudha barbareeni. Kanaaf egaa yeroo baay'ee yeroo waqtiin barbareen bahusi namoonni afaaniin barbareen ni qannasaa jedhu, yeroo waqtiin bunni baheesi hin qannasaa jedhu. Garuu gabaan torbee haga torbeetti garaagarummaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf fi har'a 700 ka ta'e boru 8 ta'uu danda'a. Iftaan immoo yookiin 5tti gad deebi'uu danda'a. Gabaan wal qixa miti. Torbee gara torbeetti gabaan hin jijjiiramtiin isiniin jedha. Akka carraa kooti immoo barbaree kana hani har'a baay'ee wuddiin bitee isa tokkoffaasaa waan bitee fi 720 bitee lammaffaasaa 650 jira isiniin jedha. Sadaffaa immoo hadiin sun jechuudha. Hadiinumti suni baala kan fakkaatu sadaffaan suni naannoo 500tiin jira jechuudha. Inni sadaffaa sanagaa yoo manaaf yoo daasistanii sirrii miti jechuudha. Barbareensaa qimamii waan barbaadan yoo itti naqxan illee isin jalaa haddaataa hin xaqqamu. Sila ta'ee haa waddadu daawwayya jechuudha.
itti dadhabuun keessan hin oolu. Suma tokko mana keessan keessatti daasifachuuf isinii wayyaasuma haandanyaasaa jechuudha. Haandanyaan jechuun tokkoffaa kunuun kana nama qanaxxasaa jiru baay'ee diimataa namatti tola. Egaa haala kana fakkaatuun xiqqoo barbarichi kun dhiyeenya bahee waan jedhameefi jiidhina si hin dhabu. Anamma kanan gochaa jiru xiqqoo nan tatarsaasan jira adda addaan kukkutaan jira aduu keessa xiqqoo kaa'ee. Haguuguu sirriitti yoo sirriitti gogoguu baatee oofcoodhuma keessatti waan hafuufi sirriitti haguuguu jedheetanii akkanatti qanaxxasaa jira. Egaa yeroon qanaxxasee qimamii isaas biteen jira waan ta'eef qimamii sana wajjin walitti dallaseetanii sana booda deebisee qoorsee mana oofcoo geessaa ayyaannis immoo dhiyaata jira. Ayyaanni gannaan dhiyaata jira waan ta'eef barbariin immoo baay'ee Itoophiyaa keessatti barbaachisaadha.